እምበለደዌ ወይማ እምበለጻማ ወድካም ያብጻኒ አመከመዮም እግዚአብሔር በሰላም ኢቤፊ ርኩብሰቹ ከ ቤሉ ፊ ለደብኬ ከን ወቀብሲሴ አያና ኢፋ ዱአ ከኡኬቲ ነጋን ዱአ ቀብሲሱ ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ ስኒን ከንጃለቱ ሁንዱምት ኬሰን አከም ጅርቱ አከም የሆነ ጌሰኒ አከሚን ቱርተኒ ጉያ ሐራቲን ከንገ ዋቅነ ቦሪ ኬንጃ ገለኒ ፊ ኡልፊኒ ቴሶ ኢሳ አርያም ረት ሳፋተው akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti barnoota keenya walitti fufiinsaa torbee dhukkubbii kutaa sadaffaa guyyaa har'aa kan ammoo guyyaan roobii maal jedhama kan jedhu walitiin ni ilaalla. Wangeela qulqullichaa Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu guyyaan kun guyyaa murtoo dabarsanii kennuudhaaf Ayihudoonni gooftaa keenya dabarsanii kennuudhaaf guyyaa itti murteessanidha. Innis wangeela Maatiyos boqonnaa 26 tokko kaasnee gaafa ilaallu jechoota kana hundumaa erga xumureen booda gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin guyyaa lamaatiin booda akka ta'u ni beektu. Ilmi namaas immoo dabarfameetu kennama. Ilma namaa kan jedhame gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Yeroo sana dursitoonni lubootaa jaarsoliin uummataa Qayyaaffaa bakka jedhamu dallaa dursaa lubootaa keessatti walitti qabamanii jedha. Iyyasuusin dabarsanii qabsiisuudhaaf ajjeesuudhaaf walii galan jedha. Qabsiisuudhaaf ajjeesuudhaaf mooraa Qayyaaffaatti erga walitti qabamaniin booda karaa ittiin dabarsanii kennan, karaa ittiin ajjeesan, karaa ittiin fannisan mari'atanii jedha. Dabaatiin nama qulqulluu kana yakka tokkollee kan hin qabne akka ajjeesaniif walii galan. Haa ta'u malee uummata gidduutti jeequmsa akka hin taane ayyaana keessa hin ta'u jechuudhaan mari'atanii jedha. Yesuusis Bitaaniyaa mana isa lamxaamichaa mana Sim'oon otoo jiruu dubartittiin tokko gatiin isaa shittoo urgaawaa qabu albaasxiroos kan jedhamu bilqaaxicha qabattee gara isaatti dhiyaatte. Egaa walumaa gala guyyaan kun guyyaa isaan dabarsanii kennan du'aatiif akka ajjeefamuuf dabarsamee akka kennamu akka qabamu akkamitti akka qabamu guyyaa kana guyyaa itti mari'atan, guyyaa itti murteessan, guyyaa itti murtoo dabarsan jechaa. Maarree namoonni yeroo baay'ee gaarummaa qofa otoo hin ta'in hammeenya raawwachuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, qabeenya namaa saamuudhaaf yeroo baay'ee walitti qabamu. Guyyaa kanas luboonni, dursitoonni lubootaa, uummanni jaarsoliin biyyaa walitti qabamanii akkamaa goonuu, akkamitti dabarsinee haa kenninu, yoo maal goone nuuf wayyaa, akkamitti haa ta'u kan jedhu erga murteessaniin booda guyyaa ayyaanaa bakka namoonni baay'atanitti yoo ta'u jeequmsatu ka'a. Uggurri ka'uu danda'a. Maarree maalaa ta'uu yeroo namoonni hin baay'anne tooftaadhaan dabarfamee kennamuu qaba. Du'aaf dhiyaachuu qaba. Jedhanii hunduma isaa mari'atanii haala itti mijeeffatan. Maatiiwwan Waaqayyoo namoonni baay'een nama miidhuuf, nama ajjeesuuf, qabeenya namaa saamuudhaaf, nama xinneessuudhaaf yeroo baay'ee hin mari'atu. Qulqullichi Phaawulos waan gaarii hojjechuudhaaf, waan gaariif dammaquudhaaf walitti qabamuu keenya hin dhiisnu jedhe. Maarree waan gaarii hojjechuuf walitti qabamuun, waan gaarii raawwachuuf walitti qabamuun
barbaachisaadha. Jarreen kun garuu dhiiga qulqulluu dabarsanii kennuudhaaf, fannoorra oolchuudhaaf, ajjeesuudhaaf, badii tokko malee yakka tokko malee akkuma hooraatti harkifamee gindillaa jiidhaa akka baatuuf guyyaa kana guyyaa mariisa dhumaa dabarfamee kennamuu fi guyyaa isaan murtoo isaaniitti dabarfatan guyyaan kun akka moggaasa mana kiristaanaa keenya kana hunda yaadachuudhaan guyyoonni hundumtiyyuu iccitii mataa isaanii, raawwii mataa isaanii, adeemsa mataa isaanii, hiikkaa mataa isaanii ni qabu jechaadha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa marii dabarfamee akka inni kennamu irratti mari'atanii dabarsanii kennuudhaaf murteessan jechaadha. Kanaaf torbeen kun guyyaan sadaffaa roobiin dabarsanii kennuudhaaf guyyaa itti mari'atame jedhameetu kaa'amee jira. Kana hunda yaadachuudhaan torbee kana keessa wanti raawwatame hunduu shirri baay'ee xaxame, gochaan baay'ee raawwatame, baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee kan nama sodaachisu jechaadha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa mariiti waan ta'eedhaaf namoonni waan hamaa raawwachuudhaaf walitti qabamu, waan gaarii raawwachuudhaafis walitti qabamuu keenya hin dhiyeessun. Akkuma qulqullichi Phaawulos jedhe hojii gaariif dammaquudhaaf walitti qabamuun barbaachisaadha. Guyyaa kana guyyaa san dabarsanii kennuudhaaf irratti mari'atanii xumuranii jechuudha. Nagaan nu eegalsiisee sagada keenya sagada nagaa nuuf haa taasisu. እንበለደሜ ወይማም እንበለጻማ ወድካም ያብጻይኩም አመከመው እግዚአብሔር በሰላም ነጋዳን አያነ ያ ዱአ ከኡሳቲን ጎፍታን ከነው አቀብሲሱ